ani yaada keessan isinirraa funaannadhee karaa isin ibsataatti nuun tiktookii feesbuukii haa ta'u yaada keessan isinirraa fudhadhee kiyya isiniif qooduun dhufe obbolaa kiyya kiristaanaa kan islaamaas akkam jirtu fedhii rabbiitiin har'a waan takka irraan haasa'uu barbaada isinillee akkana haga dhumaatti dhaggeeffattanu abdiin qaba yaada kiyya kana haga dhumaatti dhaggeeffadhaa deebiillee naaf laadhaa viidiyoo kiyyallee waliif qoodaa obboleewwan kiyya sagaleen kiyya silaa karaa peejii kaanitiin nama hunda bira gaha waan dhunguramee jiruuf karaa kanaan dabarsuun dirqama ta'e. yaada irraa funaannadhe obboleettiin keenya kun kan biratti agartan maqaan isii Sumayyaadha erga gama amantii islaamaa dhuftee gizi amantii kiristaanaa keessa jirtu hin beeku kanarratti yaada jabduun qaba akkanarraa fudhattanu abdiin qaba. Egaa obboleewwan kiyya isiin tiktook irratti morkattuu jabduudha amantii kiristaanaa keessa hogga jirtu morkattuu jabduudha kanammoo dhiiftee gara amantii islaamaatti deebite kanarratti yaada qabaa dura dursoo obboleettii kiyya baga gara islaamummaa nagaadhaan dhufte jecha gizeen jedhu obboleettii kiyya erga isin gara islaamummaa amantaa kiyyaatti dhufte simachuuf malee amantii islaamaa kiristaanaa jibbuus miti an warra kiristaanaa والله العظيم وقا باين اسن جالد اسن اجولي ادبا قبن اجي وري كريستانا ورا وانجيلا كيسانين بولتانو سن ورا مچافا كيسانين بولتانو نما ادبا قبول نما عربسين نما ادبان ديمو اجولي كريستانا باين كبج ديرها تاو شمرا تاو كبجا غدانا براق جالله غدانا براق اكا انات جكيتي adaba qabdani naman tuttanu nama arbatanu adabaan deemtani kanaafu erga kasumayyaan kun gara islaamummaa dhuftes ta'ee kan biroo kan sichi dhufuu jiruuf kan darbe hedduu way viidiyoon argaan ture kanaafu dirqama viidiyoo kanarraa waraabuun dirqamani ta'ee warra yuutuubii kanallee warra yuutuubii irratti viidiyoo dalaganu kanarree ajandaa barbaadu yaada jedhu way jira yeroo tokko namni waan akka hiitii wayin nuqeeqaa ajandaa maallaqaaf jecha osoo hin taane namni yaada karaa itti ibsatuudha malee waan akka hiitti fudhatan yeroo hedduu namni keenya yaada dogoggoraatii yaada namni wama itti fu haasa'a kanarrattu fakkeenyaa fi amantiin ati qabrii kootti qabbaramtu an qabrii kee hin naqu karaa yaada jechuudha amma nam tokko islaamummaa keessaa ka'ee gara amantii kiristaanaa yoo dhaqee waan inni dhaqee isatu beeka qabrii qobaatti qabbarama waan isaa isatu beeka waan isa baasu isatu beeka nuti immoo qishnaa walitti gochuu wal arrabsuu maaliif nurraa barbaachise obboleewwan kiyya amma islaamummaa kiristaanummaa keessaa erga obboleettiin keenya gara islaamummaa dhufte ijoolleen hedduun mummufataniis jiranii ijoolleen hedduun asirratti qishnaa wal godhaa jirtanii wal arrabsaa jirtanii tiktook irratti illee yaadni kun viidiyoon irraan deemuufan gara biraatiin maxxansilaa tiktook irratti ture jechuudha maaliif barbaachise wal arrabsuun maaliif barbaachise wal xiqqeessuun maaliif barbaachise qishnaa walitti gochuun fakkeenyaaf nam tokko kiristaanummaa irraa ka'ee yoo gara islaamummaa dhufe warri islaamaa yoo simattan miti kalas waa biraa viidiyoo biraa maal barbaachise arraboo warra kiristaanaa maal barbaachise hin barbaachisu kun nurraa eegamu warri islaamaa yoo nam tokko islaamummaa keessaa ga'ee gara kiristaana dhaqe haala gaariin simatanii kabajanii fedhan badhaasanii waan fedhan godhanuu fi arrabsummaa barbaachise namicha sana maaf barbaachise innoo akiraa isaa beeka borii isaa beekaa kiristaana ta'e beekaa kiristaanummaa keessa gara islaamummaa dhufe yaada isaati waan jaallatu isatu beeka waan jibbu isatu beeka rabbi ofii isatu beeka borummaa haati wajjin hin qabaramu jaartii haati wajjin hin qabaramu namni ilmoo haati wajjin hin qabaramu adda adda maaliif wal tuquu wal xiqqeessuun barbaachise sababa siyaasaa keessatti dogoggora uumameen sababa siyaasaa nam tokko paartii kana deeggaree tokko kana deeggaruun namni keenya xalaata wal godhata waan kana bar oromoon kun amma bilxiginnaaniif paartiin oromoo kuniif paartiin bilxiginnaa kuni wallahi jibba jennaan nama tokko biratti akka mataa kiyyaatti an namni baay'ee na arrabsitan ijoolleen baay'ee na arrabsanii warri bilxiginnaa deeggaran kun wallahi baay'ee na arrabsu haga namni nama arrabsu achi na arrabsu na tolaan ammoo maaliif wallaalummaan na arrabsaa namti na tola hin arrabsu an jara hin jibbullee nan jaalladha hin arrabsu maaliif bor yookiin paartiin kun hundi dhugamee tokko taanaa tokko ta'ama obboleeyyani siyaasni borbaddi nuti immoo maa wal jibbina sababa sanaaf warra amantii kiristaanaa nuti warri islaamaa jibbuun qabnu jaallachuu qabna ofitti butuu qabna ganaa amala keenya barsiisuuf ijoollee kiristaanaa jaallachuu qabna maaliif nurraa eegama arrabsuun bar amma isuma siin gara kanatti dhufteef namni tokko arrabaan deemaatanii argaan jira maaliif barbaachise warri kiristaanaa yoo mufatanii haasa'anillee hin barbaachisu dallanuu qabdanu yoo gara islaamummaa irraa kiristaanatti dhaqe maaliif dallanama hadha ko abbaan barbaade akiraa isaa sabbeeka borii isaa sabbeeka wangeelatti waan amanee sabbeeka waan islaamummaa dideef sabbeeka waan kiristaanummaa dideef sabbeeka nuti qishnaa walitti maaliif goona maaliif jedduutti jeequmsa buumna maaliif oromoon kun tokkummaa dhabna maaliif dhaamsa gootota keenya wareegaman daganna maaliif tokkummaa keenya diigna maaliif noo hogoo banaatu tokkummaa jedhu du'e maaliif isa daganna amantii kan abbaati amantiin kee situ qabdii kee amantii kee wajjin qabdii dhatta
Kophaa waan hojjette kophaa kee fudhattee dhaabban namni si wajjin hin qabbanamu. Amantii kiristaanaa keessa namni waliin hin qabbanamu adda adda. Kanaafuu nuti immoo tokkummaa keenya sababa paartiitiif sababa amantaatiin namaaf tokkummaa keenya waliin jaallannu. Ana ammaa kan ijoollee kiristaanaa haa jaalladhu gaa rabbi akkan jaalladhuan. Adiba qabu jarri. Sinni siraataan deemu nama arrabsanu. Yoo namni dogoggore si gorsan malee arrabuma nagarre yaani. Tarii yoo warri jara nama arrabsu agartan dhiifama naa godhaallee malee. Kanaafuu nutis arrabsuun hin barbaachisu. Yoo jarri nu arrabsin illee gorsuudha. Yoo muslima keessa ijoollee isin arrabsan illee isin gorsaa. Akkanatti wal gorsuudha malee jaalala maaliif balleessina? Maaliif jedduu keenyatti waa'ee amantaatiif jeequmsi ka'a? Maaliif jedduu keenyatti waa'ee paartiitiif jeequmsi ka'a? Ati paartii kana deeggari, ati amantaa kiristaanaa deeggari, ati amantaa muslimaa deeggari, ati paartii abiyyi deeggari, ati paartii oromoo deeggari, abaawoo kana moo oromoo deeggari. Garuu maalti jibbaan dhufe wal jibbuun maali dhufe wal jibbuun bar keessaan haasida wal godheetiyyi keessaan wal jibbanii bar osoo namni paartii bilxiginnaa deeggaru kun du'e maaliif jaallattu osoo namni paartii abaawoo kun du'e maaliif jaallattu warri amaaraa yoo du'e warri kiristaanaa maaliif gammaddu warri kiristaanaa yoo du'e warri amaaraa maaliif warri kiristaanaa muslimaa yoo du'e warri amaaraa maaliif gammaddu maaliif warri kiristaanaa maaliif gammaddu rakkina waliitti hin gammadinaa. Tokkummaa keenya jabeeffanna amantaan keenya adda tokkummaa oromummaa dhiiga tokko nuti afaan tokko dubbanna miliyoonni 60 maaliif iyyee maaliif daganna dhiiga gootota wareegamtoota oromoo maaliif daganna tokkummaa aceefaa maaliif daganna argaan jirtanu raayyaa abbaa maccaa fa'aa argaan jirtanu fakkeenya irraa fudhattanu raayyaa abbaa maccaa kana islaam kiristaanii akkini jaallatu raayyaa abbaa maccaa kana wallaahi kiristaanii akkini jaallatu warri amantii islaaman ta'e akki jirri jaallatan raayyaa abbaa maccaa kana maal fakkeenya irraa fudhannu kanaafuu wal qeequu wal xiqqeessuun maaliif nurraa eegama obboleewwan kiyyaa waliin xiqqeessinu waliin qeennu an warra amantii kiristaanaa hedduun isin jaalladha dhugaa rabbii yoo fedhan gara islaamummaa haa dhufanu yoo fedhan warri islaamaa gara kiristaanummaa haa dhaqu waan dhaqeefisatu beeka yoo wal mormuu qabaattan wangeela fudhadhaa quraana fudhadhaa wal mormaa yoo beekumsa qabaatan yoo beekumsa hin qabne immoo beektota jala deema qeessota jala deema sheekota jala deema dhaggeeffadhaa malee asuma irratti zimmi jennee wal qeequun hin barbaachisu ammas waa'ee siyaasaatii wal jibbuun hin barbaachisu nuti dhiiga tokko oromoo tokko afaan tokko dubbannaa wantuun duniyuu dhiifame bor walitti deebi'ama jaalala waysha warri kiristaanaa nama islaama gara kiristaanaa fiduudhaaf dhugaa dubbachuu barbaachisa waan haqaa kitaaba haqaan barraa'e dubbachuu barbaachisa warri islaama warri kiristaana gara amantii islaamaa fiduudhaaf dhugaa dubbachuu nu barbaachisa amala gaarii nu barbaachisa amala gaarii fi dhugaa gaarii yoo arganii dhugaa warri muslimaa kun dhugaa qabachuun gara muslimummaa deebi'ee arrabaan namni deebi'u hin jiru obboleewwan kiyyaa yaada kiyyaa hubattan jedheetan aariin qaba gara tiktookiin dabarsuutti yoo isinii danda'ame muraa dabarsaan jedha yaadni kiyyaa asumatti dhaabbataa yaada keessan naan qooda galatooma.